Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa lubootaati jechuun maal jechuudha? Mee mata duree kana irratti hubannoon keessan maal fakkaata? Kiristoos hangafa lubootaati jennee yeroo barsiisnu, kitaabni qulqulluunis Kiristoos hangafa lubootaati jedhee yeroo dubbatu maal jechuusaati? Mata duree kanaan wal qabatee eenyummaa Yesuus Kiristoos irratti kan hundaa'e Kiristoos hangafa lubootaati kan jedhu lallaba tokko hojjedheera, viidiyoo isaas YouTube irratti gadhiiseera. Mee viidiyoo sana keessaa kan argame hundumti keenya wajjin dhaggeeffannu akkas jedha. Warri kakuu moofaa waggaa waggaadhaan dhiiga hoolaa qabatu, Kiristoos garuu al takka dhiiga isaa dhangalaaseet aarsaa taasise. Hoolichi kun cubbuu osoo hin hojjetiin, cubbuu hangafa lubootaa kan lubootaa fi kan uummataa erga fudhatee booda ni qalama. Kiristoos ofuma isaatii aarsaa ta'eet, ofuma isaatii dhiyeessaa ta'ees, ofii isaatii simataa ta'eetiin qaamota gargar ba'an kana aangoo isaatiin tokko taasiseera. Kanarraa kan ka'e ni caala Kiristoos. Kiristoos garuu ofii isaatiif aarsaan hin dhiyeessine. Maaliif yoo jettan inni qulqulluu waan ta'eef. Isaan kun cubbuu Addaamiin qabamaniiru. Kanarraa kan ka'e hanga fedhe qajeeltota yoo ta'an, hanga fedhe qulqulloota yoo ta'an illee cubbuun Addaam darbee isaan tuqeera. Hangafa lubootaa kan jedhame garuu waggaatti guyyaa tokko gara qulqulleettii qulqulleettotaa seena. Bakka kabajni Waaqayyoo itti mul'atu, argamni Waaqayyoo bakka itti mul'atu, ulfinni Waaqayyoo bakka itti mul'atu. Waggaatti guyyaa tokko seena malee guyyaa guyyaadhaan qulqulleettii qulqulleettotaa seenuu hin danda'u, torbaniin seenuu hin danda'u, ji'aan seenuu hin danda'u. Qaama sadiitu jira. Inni jalqabaa aarsaa kana kan dhiyeessu hangafni lubootaa jira. Inni lammaffaa aarsaa ta'ee kan dhiyaatu dhiigni hoolaa jira. Inni sadaffaa aarsaa kana kan simatu Waaqayyo jira. Waaqayyoon aarsaa kan simatudha. Hangafni lubootaa aarsaa kan dhiyeessudha. Dhiigni hoolaa immoo aarsaa ta'ee kan dhiyaatudha. Kiristoos hangafa lubootaa akka ta'e, hangafa lubootaa waan ta'eef namoota qormaataan qabaman gargaaruu akka danda'u, hangafa lubootaa waan ta'eef ilma Waaqayyoo hangafa lubootaa isa guddaa gara samiitti kan ol ba'e waan ta'eef immoo amantaa keenyaan cimnee jiraachuu akka dandeenyu. Garuu immoo hangafa lubummaa Kiristoos maaltu adda isa taasisa? Inni kun garuu osoo qaama kamirraayyuu hin fudhatiin aangoo isaatiin, amalummaa isaatiin hangafa lubootaa ta'ee, isaan kakuu moofaa keessa jiran yoo dhiyeessuu qofadha hojiin isaanii. Maal dhiyeessu? Dhiiga hoolaa dhiyeessu. Simachuun kan Waaqayyooti. Kakuu haaraa keessatti garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni hangafa lubootaa ta'eet, inni aarsaa ta'eet, inni simataa ta'eetiin dhaloota gargar ba'an kana ormootaa fi ijoollee Waaqayyoo, ijoollee Abrahaam kan jedhaman qaamolee gargar ba'an kana dhangala'uu dhiiga isaatiin hangafa lubootaa kan jedhame Kiristoos tokko taasiseera jechuudha. Warri kakuu moofaa du'aan kan qabamanidha. Warri kakuu moofaa cubbuudhaan kan qabamanidha. Warri kakuu moofaa yeroodhaan kan daanga'amanidha. Qaraaniyoo irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee inni hojii qaraaniyoo irratti guyyaa tokko al takka hojjete isaan dura kan du'an fayyiseera. Isaan booda kan jiranis hunda kan fayyisu aangoo kan qabudha.